tokkoomneen sochoon yoo ta'e yeroo dhiyoo keessatti waan obboleewwan keenya South Africaatti goommaa keessa galfamanii ibiddaan gubaman sana keessummeessuudhaaf hundi namaa of qopheessuu qaba. Mubaarak Musammaa raagduudhaan jettu gaafa sana ragaanaa baatu. Waan obboleewwan keenya South Africaatti keessummeessan gariin albeen qalamanii du'an gariin immoo goommaa makiinaa keessa galfamanii yoo yaadattan ta'e goommaa makiinaa keessa galfamanii dubartiin miirri ibidditti qabate keessummeessuudhaaf qopheessuu danda'uu qabdu kalas hima didduun du'an didduu waan ta'eef. Isinii galee kana quba qabaadhaa ana taajjabaa hubadhee laale amata 9 xiinxalaan ture takkaa waa'ee biyya kanaarraa gadi ba'ee dubbadhee hin beeku amma of kenneen ummata kooti wareegameen acaaluu ta'uu fedha. Wallahi wabillahi wallahi summa wallahi communitiin dhagaa jettan quba qabdu an UN irraa waraqaa wayii an eeggadhu hin jiru waraqaa wayii an qabu hin jiru aniif UNin ijaafa daamiidha erga wal biraa gallee amata 4 caalee jira takkaa UN deemee hin beeku rakkoo obbolaa koo irra gaheetu dheengadda nageessi wanta dubbataa jiru isiniif malee aangoos fudhachuun barbaadu ofii kooti jechuudha. Aangoon nan barbaachisu garuu erga Oromoodhaa iyyine erga Oromoo jennee gadi baane otoo mana ofii hin qulqulleeffatin mana namaa qulqulleessuun hin danda'amu. Haga Kairoon qajeeltutti haga tokkummaan Oromoo biyya Ijipti akka duriitti deebi'utti wanni Suudii irraa dubbadhuuf hin jiru wannan Dubaay irraa dubbadhuuf hin jiru wannan biyya biraa irraa dubbadhuuf hin jiru. Fakkeessuu miidiyaa irratti gadi baanii fakkeessuu yoo taateen ala nuyyuu sagalee nu barbaachisa hadha sun ta'in hoggaa 5 dura sagalee nu barbaachisa wal sodaannee callisaa turre. Amma immoo wanni wal sodaannu tokkittiin hin jiru hin duune anatu du'e guyyaan kun keenya malee gaafa sana kan gaafa sana du'ee qabrii jiru Mubaarak Musammaati. Du'aatu dubbataa jira jechuudha dhufe. An obboleessi koo an dhiiga isaa laalee macha'aa jiru kun du'a na qajeelchise. Du'an hawwiyan amantanus amanuu baattanus akka waan du'ettan deemaa jira dheengadda of qabuun dadhabe mana gaddaa keessa taa'ee gadi ilaalee jechuudha bakka inni itti du'eetu fuuldura sana of qabuu dadhabeen isin dhiisee galee utuu isin na duuka iyyitanu as keessatti faayidaa nan barbaadu hin jiru haga addaraashaatti yoon argadhe obboleewwan keenya akka biigboodii jara dasii jara beekaa namoota natti dhidhaatan namoota ilillii bitanii itti fayyadame jedhanii kennanuun torban kana ililliidhaan kennaa doolaara 100 naa kennaa jedhee kadhadhee addaraasha guddaa ummataa qabee kasumuni tokko baasin dhuftanii irratti waliin galtan yoo ta'e ani gara kiyyaan wanta isinii godhu sin jiru wanta isinii godhe sin jiru kanaan dura nagaatti Oromoo naannoo maadi an dhaqeen bakka barbaade qobaa koo kireeffadhee achi taa'ee yoo sin duutan dura keessan isinii gabaasa. Akkasitti wal biraa galla amma yuan hin taa'uwan kanuma hojjetaa yoo adda konkolaataa kiyyaan barbaachan deemaara ba'ee keen dubbadha gaafa isin walii galamee jedhe immoo bakka isin itti walii galtan sanatti isin itti bakadha malee amma isa kana kan Rabbiin argu wallahi summa wallahi nagaan nan bulchin nagaan nan olchin lammiin biyya kanaa duuriyyeen mana na dhuftee bakka hin jirretti mana rukuttee mushwaaran waliin deemee maallaqa qarshii 40 biraa qabna jette. Dhufeen irraan bahee eessatti jennaan simiti naan jette. Sana booda ergan ofirraa baaseen booda gurbaa kana ummanni naannoo kana eegalu warri anaan saahibaa warran tola ooleef ati nama gaariidha. Ijoolleen keenya kan eenyummaan jaraan beekamne naannoo kana hin turre fageenya irraa dhufan ta'ee hin beeknu suuraa kee ati ummata fuuldura dhaabattee harka ol baaftee jirtu qabatanii si barbaaduu jiru namni ummata nutti kaasee hiriira nutti baase si isiin jedhanii jennaan lakki an ummata keenya hiriira baasuu hin danda'u waamamee irraa hafuu garuu hin danda'u ammayyuu baamnaan ba'uudha qophiidha jedheen deebii ofirraa deebisee of eeggadhu naan jedhan namoonni naannoo jechuudha. Kanaaf taa'een du'u of qofa baraaruun barbaaduudhaan miskiinan hedduu kan dhagaantu jiru biyya kana keessa jara baraaruudhaaf ummata tokkoomsu koominitii tokkoomsu dursa waan ta'eef du'aadhuma jabaannee koominitii tokkoomsinee si walii gallee
buqqaana community Oromoo jaallattan jibbitan wanni yoo inni itti barreessan tokkittiin hin jiru dhaggeeffadhaa gurra manadaati. Faayilii kiyya dur yoo ta'e isiniif hin kennaan. An UN'dhaan waa tokko rabbi nu dandeemsin yoo na deemsu jedheeyyu. An UN wajjin walitti dhufeenya isin qabu qabaachuu isin barbaadu kana booddee akka walitti dhufuu hin dandeenyetti wal biraa galleerra. Garuu shiiraaf sharrii ilmaan Oromoo irratti hojjetamaa jiru. Gogaa jeedalaa uffatamee hoolaa keessa deemaa hoolaa nyaachuun maqaa Oromootiin community 15 ijaaranii ilmaan Oromoo addaan baasuun kanarratti hojjeteen itti wareegama akka milkaa'u nan beekan qeerroo qarree ilmaan Oromoo kutaa 11tiin waliin jiru akka wanni kun milkaa'u nan beekan maaliif faayidaa wayiin jiru maalaqni buusii wayii buusamee mubaarakii kennamu hin jiru baqataa kootii rawan nan barbaadu hin jiru kana hojjeteen seenaa kana hojjetee fi yoon du'e hin gaabbu galmee seenaan na yaadata seenaan dirqama na yaadata yeroon kana dubbadhu yeroo waan kana tolfawoo yoo du'a ta'es na keessummeessa jedhee gaafuman dhaqee yoo inni taa'ee ummataan kottaa jedhee waamu biyya mootummaan hiriira miti nama 10 bakka tokkotti argamuu dhowwe keessatti ofii ju'een Saibagias waliin duuna jedhee yoo inni taa'ee laayivii waraabee kottaa jechuun agalatoo uummanni Oromoo Oromummaan itti dhagahame koree nu filannee ol galchine eenyuun si waame koree kennadhaa jettee kaate akka uummata Eertiraa irratti bara 2014 maal 15 hojjette uummanni Eertiraa rakkoo biyya kana keessatti isarra ga'e ibsachuudhaaf yoo inni itti wal ga'ee jennaan nama isin hoogganu saddeen nuu kennaa jettee hooggantoota community kennatanii jennaan ol galchitee uummataan kalaas yaada keessan isiniif hinneerraa galaa jettee humnaan achirraa kaaftee galchitee warra biyya jiraatii Eertiraa jechuun biyya mootummaan jiraa biyyaa namni ba'e deebi'een galu jedhee itti dhaaddatee jiru keessatti biyya namni biyyaa ba'e yoo deebi'een ajjeefama jedhee keessatti waadaadha galeensiin irraa dubbadha laayivii irratti Oromoon addunyaas hin dhageessi nama hedduu beektu sana jala jira lubbuu kiyya isinii kenneen asitti sun waami jedhee uummannan lubbuu kenneef nan saalfachiifne maanguddoon nu filannee gadi ergine eenyu kan hiriira kana qindeesse jennaan ummatumatu wal qindeesse hin beennu jedhanii na dhossanii akkasitti baraaramee gale ani immoo silaafis du'a barbaadeera gaafa sana biyya galuu miti wallaahi du'a keessummeessuudhaaf qophiidha an dhiiga obboleessa kootii lafatti argee ammas du'uudhaa wanni na sodaachisu tokkittiin akka jira jala muraa beekadhaa jechuu barbaadeetan. Itti dhaaddannaa maaloo takka namni waa'ee communities ta'e waa'ee Oromoo rakkoo Oromoo biyya kana yeroo dubbate hin jiru gadi ba'e wal beenna. Hundinuu sodaata. Ani immoo jagnatu hin ta'in jagnaa miti an lugna. Garuu dhiigni obboleessa kootii lafarratti arge. Akka inni itti waraanamee ajjeefame. Inni itti lafarraa harkifame erga ajjeefame kee akka jarri tiishartiitti baafattee achumaan gootummaa gafarsa biyya keenyatti nama gafarsa ajjeese kophaa dhaadannoo kana dhaaddata. Miskiina mucaa sabiyyii nu jalaa waraantee erga ajjeefteen booda ittarattee akka sareetti harkiftee gadi karaa irratti nutti fiddee deebitee uffata baaftee kaatee harka sii lama laphee sii rukutaa dhaaddatte sanatiyyuu na jannoomsee jiraan. Wanni na deebisu hin jiru. Du'an fedhaa jiraan siniin jedhe. Garuu waan ani eegalee bakkaan geessu hundee isuma dhugumaa baqattoonni kan yeroo wallaahi lubbuu kiyya isinii kennan jira. Yoo hundee na yaadadhaa qofa waa tokko naan godhina. Dhuma dubbiiti kun. Dhuma dubbiiti. Nama shan milisomsee ka'een du'a. Mata gabrummaa baqatee biyyaa ba'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abshir habibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zumi jarre gara zumi kina so hasu ne gare tanatti fakata mubarak. No, abshir waa tokko rakkoon asitima viidiyoon gadhiifame suuraan akkuma isin argitanii yoo inni itti viidiyoon fuuldura jiru sharriidhaaf otoo hin taane
umatumatti sagalee nu fataanudha akka carraa ijoolletti viidiyoo kennanii Ameerikaa ga'e bakka hunda ga'e tiktookii roonni ba'e addunyaa gaa wanjalli kanaa olii hin jiru. Ummata fuuldura dhaabatanii dhaaddataa harka ol baasaa maal viidiyoo sanaa waliin jiru waan ta'eef sagalee waraabbachuu waa tokko rakkoon qabu wanni sanaa waliin jiru jechuudha rakkoon qabaatina dubbadha haga booddeedhaan mana gaddaatti waliin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani biyya kanaatiif rakkoo isinirra ga'e malee waa'ee biyya kanaa xiqqoo maqaa waamtanii dubbatina. Okay, galatooma ulfaadhaa waan gaarii dubbachuu jirtanii sagaleen kiyya dhaga'ama boleen kiyya hundi keessan. Ni dhaggeeffamaa sai. Ifama wajjinan deebame. Okay, galatooma wanni hangamma isin dubbachaa turtan sandurallee atuma jala taayatiin dhaggeeffachuu jira. Yaanni keessan kayyaan tuutiif ka obboleeyyan kiyya obboleessa keenya bareentootis hundi keessanuu yaanni keessan bareedaadha. Dhaggeeffachaan ture hedduu galatooma. Amma yaanni sila barbaachisaan akkuma mubeen jee kan yaanni ayyaantun jette irratti dura waan ijaa kayyaantun jette sun barbaachisummaan isaa nuti dur asteenyeeti bakka biraatti sagalee taana namoota keenya karakkatee fi biyyoota garagaraa keessa jiraniif sagalee ta'aa turre. Har'a immoo sagalee nu barbaachisa. Bubbullee eega sagalee nu barbaachisu eegalee garuu har'a dirqama lammummaa ka walitti qabnu saniif nu barbaachisa. Maaliif dhumaa jirra du'aa jirra waa hedduun nurra ga'aa jira tadhooyfannee asirratti waliin baafatiin hedduun jira. Kanaafuu kun akka Oromootitti warroonni hawaasa Oromoo kan Tigraay kan warra Kibbaatiif sagalee tahaa ture sun gadi bahee qorra keessa bulaa ture sun hawaasni Oromoo arraan tana nu dagatee jira. Yoo Oromummaan isaan keessa jiraatte sun sagalee nu ta'uu qaban. Dhaabbata kanatti kasasanii fi irratti dhiibbaa godhuu danda'an. Maqoota isaanii tokkoon tuquun hin barbaachisu. Waajjiroota kanaa fi maqaa biyya kanaan illee gadi buunee dadhabuun hin barbaachisu. Akkuma waliigalaatti ittiin siniin jee. Kanaaf warroonni akkasiisan sagalee nu ta'uu danda'an. Garuu hangasitti nuti baraaruudhaaf haga dandeenye. Wanni godhamuu qabu magaalaa tana keessa koominitii 19tu jira. Koominitiin humna hin qabne ta'ifiifuu faayidaa hin qabne. Kaifiif baraaruu hin dandeenye nama kana baraaruu hin dandeenye nama dhuunfaa akka xiyyaa fi keetiiti. Garuu wanni barbaachisu silaa tokkoffaa irratti isiin san yoo hawaasa kanaaf ni yaaddi taate mataa fiitiifis ni yaaddi yoo taate koominiitiileen jirtu manguddoonis hundi beekaanis walaalanis walitti dhufee jaarmanii hawaasaa kaas keessa jiru sun wanni kun hawaasaaf dhaabbate duraanis hawaasaaf keessaa baase waan taateef walitti dhufanii dirqama waliin mari'atanii maal taana namni jea waan ta'uu hin dhabu. Akkatti fajjeesullee taatu waan ta'uu dhabu waan taateef maal taana hawaasa kana akkamitti baraarraa yoo jee walitti dhufee waa hedduu jijjiirama fiduu danda'a. Sagalee dhageessisuu danda'a. Sagaleen teenya akka nuu dhagayamtu godhuu danda'a. Ijoo garaagaraa dhaabbattoota garaagaraa wajjin walitti hidhaa waan taateef wanni koominiitiidha jechuudha. Imeelli koominiitiidha. Kanaaf koominiitiin duraanii hin jirtu gartee UN irraa faayilkiloosii ta'an takkaawaa takka hin qabanii yoo taate hawaasni dillii jiru kun gandummaa fi lagaa fi gosaa wal qooduu dhiisee kallattii takka irratti deebi'ee qeerroof qarreen dillee as keessa jirtu kun beekaa meeqaa keessa jira hayyuu meeqaa keessa jira hawaasni kun hawaasa xiqqaa miti hawaasni kun walitti dhufee waan takka lafa kaayyatee namoota dura ta'aa fi itti aanaa godhatee kutaa godhata keessa nama jajjabaa hunda filatee ibdura buusee UN sanittis ergatee namoota if keessaa file kana ergatee waan Islaamir kana ifate sanitti waan irra walii gale sanirratti UN irraa fudhatti nama emma hawaasni filatee achi kannate UN waan hin qeeballeef hin qabdu hawaasni akkasitti jaaree lubbuu isaatiif jecha guyyaa muraasa keessatti emergency jechuu walitti qabamee mataa walitti qabatee waan sanif keessa liidera hawaasa kanaan deemu koominitii jechuun dildila hawaasaa fi UN jidduuti dildilli san uumamuu qaba nuti dildila keenyaa citee jira gaafa dildilli cite laga ce'uudhaaf rakkoodha jara keenya. Rakkoo san keessa jira dildilli sun nuti ijaaramee bifa haarayaan wanni san hojiitti nu hiikamuu qabdi furmaanni keenya ka jalqabaa kan lammadaati yoo miidhaan sirra geessee akka parsanaalii amma akka biroo shataatti yoo narra geessee yoo inni dhaqee rakkoo xiyya sammadaa hojii yoo itti dhaqee waraqaa poolisiitiin ajajan jalqaba irratti lammaffaa bakka san jiraachuu hin danda'u duuba ammallee nageenya keenyaaf rakkoodha akkamiin ta'uun jee ganda san jijjiirradhuun ajajan siigalee. Ganda san jijjiirrattaa jechuun dirqama. Kunis waan beekama. Kanaafuu yoo bikki tun gartee ammallee balaan nutti as deemtu tun tana daran cimaa akka deemtu taate
wanti waan dhaabbatu mi ganamarraa deemaa jirti ni agarra ganda walii galle namni dillu kun bakka takkatti illee jijjiiramu cubaate hagii takka dura yoo jijjiirrate wal qubsiisaa deemne bakka jirru san magaaluma makke bakkuma maslaatti miidhamaa jiru tanaahu abbaa dura dhufeetu as qubatee namni Oromoo as qubatee dilli kun as qubanne malee bootaa filannee dhufnee bakka tanan qubanne kanaafuu bakkitti gallu sanis mana haaratee nyaatii miti ganda yoo jijjiirranne haga tokko bakka tanarra wayyaa haga gartee sunis nurratti baranii isaanuma waan taanitti warri ijatti nu bare hunii fi kaan gara waan taateef yeroodhaaf xiqqishollee taatu jiraachuu waan dandeenyuuf kana lameen irratti yoo fokus goone irra gaariidha kan sadaffaa akkuma reefu ajaantuun jette sanii warri biyya biraa keessa jiru diyaaspooraan keenya jajjabaan kan yeroo kaanu as gubbaanu dhufee waan biraatiin ajandaa biraa gaffitu ajandaa keenya kana guyyaa takka gabbee qaama dhimmi ilaallatu irratti community hawaasaa tan biyyoota garagaraa keessa